السلام عليكم جركين اسني أبسي دبي أما وري أسر كلها يا جرتان كوني أنا قفت أفتمونا ومهندت أفتو رفين سكولا أفنيس نفتنو بقى كذا حمدك يلوكيتوتي وتو أباكي سنفندرو أفتني كان ديمتنوتي أبانكي سوان اسني أيامتا سيتو والله تأبسي سنجد حتى يو أبانك أمني فيراتك أبي سنين أنت اللي ما راتي سنين جدي بالله عليكم وفي بينا ما كيس جرانو اللي أي بيكينيا ستارودرا وفي الركب سيسنا وفتن تاني وفتني كراران ديما إسنوتي كرار أبتني توسين سربيتان ويوانا مسنت في سالفتو نعم ميديا ما يبين سالفتو تيك توكي كان قول كي باكيتي تيمو مو قول كي جارسا كيتي سيت ميديا دا سوشال ميديا دا إيرموف جديمتو جركين المورة تشوف ديمتو بورتين أرفموف ديمتو أدرا وان كان رافيق لايكي فولو رافيوتو إمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلي وانكو كم جرت فيا أنا قاعدة ربنا قاعدنا قولوا ربي ديك ساكي سن هاجرات جس إن شاء الله بقنا قاعدة تاني كومنتي دانو نرجع بريف ما دانو نرجع نما دانو نادو بولي ما تاتي بدي ما أعرف تيك توك ما كان ربنا عجيسي والله مبرر كان أندرو ونين تيك توك رتاواني نمني وانا متمو وي يدو وانا نجري وانا تفكاتوف أمو تريتو نمني تمو جراتي نمني كو وانا جيس را وانا تفكاتو توكو يعني جرامتي أما قرو ولما ينقوتون أستقلاني نمنا فانكو كان دوبات نمي جران نجيني نأقايا لوانا نياني فين ميلا أبدا إيسي مليان نقاقوت الحمد لله قبيني أنت تسوي كان الرارقة وقا كان عنده إيمان ماتي الحمد لله ثم الحمد لله جالنا نما تعالى نما وانت تعالى حنجرو والله نما فوي رحمن انت ولي ملك ورحمن واتعالى ساقلين سني واقع Ende sagale waaqa kan jedhu moo caafame afur waaqayyo afura kan jedhu malee Age dubbisi Yohaannis boqonnaa tokko irraa dhaqidhaa dubbisi am sagalichi waan hundumaa akka uume sagalicha dura maalumtu akka hin jirre macaafni qulqulluun sii kaa dhaqi dubbisi sagale kun qaratama kam ta'es asitti irraa kanaanis si bidachuu hin danda'u kee kuma ati barbaaddetan deemaan akka nani barbaadetti maaf deemte akka gaaffii keetti deemte ati maaf kitaabni deemutti ko si gaafannaan naa deebisuu didde waaqayyo hafuuraa kan jedhamu erga ta'ee Kiristoos dhalateera jedha kiristaanaa himnatii keessatti egaa akkas ta'ee hafuurri hafuura dhalcheera yookaan hafuurri hafuura dhaleera jennu jennaani ati immoo lakkee waaqayyo dinqinash waaqayyotu hafuuradha moo Yesuustu hafuuradha iddoo sanitti waaqayyo hafuura sirriidha hafuura Yesus garuu sagaleedhaan tureedha macaafa qulqulluu irratti Yesus sagaleedhaan ture sagaleen sun nama foonii ta'een guddoo buufateedha macaafni hafuurri sagaleen tokko asitti mee tokko seen hin jenne mani inna erga tokko hin ta'ini macaafni immoo waaqayyo hafuura jedha sagaleen waaqayyo miti jechuudha ka tokko miti erga jette maal jette dinqinash sagalee fi hafuurri tokko jennaani lakkii jette erga akkas ta'ee sagalee fi hafuurri tokko erga hin ta'inii Yesuus Kiristoos waaqayyoo miti moo akkamidha? Sagalichi ofiisaaf waaqayyo tureedha. Aadaa sagalichaan hafuura jennu moo akkamidha? Sagalichaan hafuura jennaa osoo hin taane sagalichaan sagaleedha jenna. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura turuusaa wanti hundinuus immoo isumaan ta'uusaa waan ta'e keessaa isa malee tokkollee akka hin taane ibsuunsaa turee jedha. Waantu hundumtuu isumaatiin ta'edha. Yohaannis 1:3 ani amma egaa sagalichi waaqayyoo waaqa uumaa erga ta'ee sagalichaan waaqa jennaa jennaani lakki fakkeenyaaf sagalichi waaqa kan jedhu jiru barra fakkeenyaaf afuurri sagaleen tokko sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaatiif waaqayyo turedha kan jedhu hin jiru hin jenne jira waan ofii ko ilaala akka ta'e beektaa
ilaali na hubadhu. Sagalichii fi hafuurri tokko ta'uu hin danda'u jennaan hinnoo jettee jirta. Okay. Yohaannis tokko hanga sadii gaafa laallu sagalicha waanuma hunduma ture inni ofuma isaatiiyyuu waaqayyoon ture wanti ta'e hunduma keessaa isumaatiin ta'edhaan waaqayyo sadii yoo dubbisne. Yohaannis kun sagaleedha laalasitti kan dubbataa jiru waa'ee sagaleeti. Sagalee inni dubbate malee garuu waaqayyoodha hin jenneen. Yohaannis hafuurii gaafa dhannee dubbisnu immoo Afur meeqa? Yesuus Kiristoos dubartii Samaariyaa sanaan waaqayyo hafuuraa jedhee jira. Kanaaf hafuuraa fi sagalee kana akkamitti walitti araarsuu dandeenya mee? Silaa tokko miti jettee jirta. Afur meeqa dhageessii dubbisa. Yohaannis hafuur dubbisa dhachuma irraati jalqabuma irraati. Dubartii Samaariyaa sanaa amma boqonnaa shanitti hin tura jechuu barbaaden. Amma boqonnaa shanitti yoon dubbise lakkoofsa natti mechuu koodha. Afur meeqa irraa dubbisa Yesuus waaqayyo hafuura kan jedhu. Okay, Yohaannis 4:24 dhaqiiti achitti maal jedha waaqayyo hafuuraa jedhe dubartittii sanaan Yesuus. Egaa Yohaannis tokko irratti immoo sagaleen waaqa ergate sagalee fi hafuurri tokko hin jennaani ati immoo noonaan jettee jirta. Kuni akkamitti walitti araarsuu dandeecha? Waaqayyo hafuuraa dhugaadhaa fi hafuuraan immoo isaaf sagadama yookiin immoo waaqeffama. Deemite iddoo sanitti. Kanaafuu asitti waaqayyo hafuura jedhee jira. Bartee jirta. Ati immoo hafuuraa fi sagaleen tokko jedheen si gaafannaanii lakkii jette. Kanaaf Yesuus Kiristoos achitti sagaleedhaan ture boqonnaa Yohaannis tokko irratti. Asitti immoo waaqayyo hafuuraan ture jedha. Ati immoo sagalee fi hafuurri tokko miti jette akkam goona. Waaqayyo dhugaadhaa fi hafuuraan waaqeffama. Isa kana hin fudhattami? Dhugaadhaa fi hafuuraan waaqeffama waaqayyo. Yesuus sagaleedhaan ture isa kana hin amantaatis beektas. Waaqayyo hafuura inni jedhe immoo laal sagalichi jalqaba waan hundumaan dura ture jedhee sagalichi waaqayyo bira tureedha. Waaqayyo bira ture laal sagaleen kun sagalee kanatu waaqayyo bira ture. Waaqayyo kanatu hafuura malee kan inni jechaa jiru laal sagalichi bira ture asitti. Sagalichi eenyu bira ture? Yesuus kan jettu ani ati amma arrabni kee lama akka hin dubbanne sagalee fi hafuurri tokko jechuun dandeenya jennaanii noonaan jette bara. Hafuurri sagaleen tokko jennaan na didde ati dura. Amma immoo tokko jechuun dandeenya bana garaachilla. Diduu miti amma sididaan jiru ani. Sagalichatu hafuura ta'ee siin hin jenne ani. Sagalichi eenyu bira ture? Waaqayyo bira ture. Waaqayyo immoo maali? Naan asitti afur digdamii afur irratti waaqayyo hafuuraa jedhe. Waa'ee waaqayyoo illee waa'ee sagalichaa miti. Kanan si ibseeru amma asirratti ilaala. Waaqayyo sagalichi waaqayyo bira ture. Waaqayyo maa inni hafuura. Eessaa argattee isa kana immoo afur digdamii afur dhumaataan manaa kennite kanarraa dhattee argattaa jechuudha. Sagalichatu hafuura ta'e isa kana walitti firoomsite osoo hin taane isa sagaleen bira ture sanitu hafuuraa jechuudha. Hafuura ture isatu hafuuraa jechuudha. Sagaleetu hafuura ta'e hin jedhu akkasitti. Hin dhaga'amu sagaleen? Hin dhaga'ama ishee qabade malee. Ayee. Maaliif bittani mucaa? Kan deebisaan ejjere jira. Sagalee kan jira. Jira. Baay'ee keessa jiru. Okay. Kaduma ammaa kanarratti haasofna. Kan Yesuus qoyattu akkamati? Nagaadha nagaa akkam? Nagaa alhamdulillah as geenye. Akka itti amantutti waaqayyo hafuura jettee amantaa miti. Beekatee ishii buustee dhuftee mi'amma ofii? Lakki ani hin buune inni torka si buusa malee ani hin buusne waan nuti akka keessanii miti. Moo if mana jedhamsa? Lakki ani hin buusne. Shakki shakkamtaati. Abshir rakkoon qabu shakkamuuf dhiisuu isaa hiyya rakkoon qabuuti amma waan si gaafa danaa deebise.
Waaqayyo hafuura jettee amantaa? Eh? Waaqayyo hafuura. Galatame. Waaqayyo hafuura sun waaqayyo kam? Waaqayyo hafuura sun waaqayyo kam? Waaqayyo hafuurri sun isa kamii? Assalamualaikum. Fakkeenyaaf waaqayyo hafuura suni Yesuus immoo waaqayyo bira jira. Waaqayyo hafuurri qulqulluun jira. Waan si gaafadha si galee waaqayyo hafuura jettee eegamante boo. Ani akkasitti amana. Waaqayyo abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu jedhee amana. Isaan kana sadeen inni waaqa jedhee amana. Okay, waaqayyo hafuurri. Isaan kun waaqa. Yaa koko Yesuus hafuura moo hafuura miti? Yesuus hafuura moo hafuura miti? Yesuus hafuura moo hafuura miti? Yesuus sagaleedha nan beeka. Sagaleedhaan turuu isaan beeka. Nama foonii ta'ee mul'achuu isaan beeka. No, Yesuus lakki waaqayyo hafuura jettee amantaa. Waaqayyo egaa hafuura ta'e Yesuus immoo waaqayyo hafuura sun waaqa kamiis hin jira. Of danda'ee kophaatti waaqayyoodhaan. Of danda'ee kophaa isaatti waaqayyoodha. Waaqayyoon Yesuus hafuura jechuun hafuura hin jennuun Yesuus. Waaqayyo of danda'ee kophaa isaatti waaqayyoodha waaqayyo hafuurri. Sagalee kiyya moo isa bira ijoo? Sagalee kiyya isa bira moo? Tokkotu jira sagalee na bira dhagaa. Kasaati? Waaqayyo sagaleen kasaati Ahmed. Maal ta'e sagaleen koo? Okay. Okay, sagalee kana bira tokkotu ture. Hayyee amma deebi bakka san. Mee waaqayyo hafuura jettee egaa amante Yesuus waaqayyo hafuurri sun Yesuus immoo waaqayyo biraa jiraan jee jira bar. Maqaa abbaa kan ilmaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee tamannaa isaan kun immoo tokko jennee tamannaan sin jedhaniiti. Okay, meerra na deebi waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu. Waaqayyo abbaa takka jee. Hayyee waaqayyo ilma lama. Sita akkasitti lakkaa'eera malee tokko inni tamannaan sin jedhanii. Naalakkaafiti gaa. Situ akkasitti lakkaa'eera. Hin lakkaawwan. Lakki akkuma ati lakkaa'itetti waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura waaqayyo sadii jechuudha galatoon. Waaqayyo sadii waaqessitu ati. Tokko inni tamannaan sin jedhanii. Tokko sadii akkamitti tokko ta'a herrega biyya isaati. Herrega biyya isaati tokko akkamitti tokko ta'a. Soba si keessa jirutu finiina malee ani hin jenne akkas tokkoon siin jedhe ofii koof sadii hin jenne. Waaqayyo akkamis sadii tokko ta'a siin jedhira. Sadii tokko ta'a. Ani abbaa keessa abbaa nana keessa jedhe Yesuus. Wal keessa sin gaafanneen. Herrega biyya kamiitti sadii ida'uu takka ida'uu sadii takka ta'a walirratti. Herrega biyya isaati. Takka ida'uu osoo hin taane Yesuus abbaa keessa abbaan Yesuus keessa. Tokko takka ida'uu takka meeqa naa herrege akka herrega biyya keenyatti. Tokkoon siin jedhe ani akkasitti siin herregu. Tokko ida'uu takka. Sammuu kee kamiin ati? Tokko ida'uu takka. Atee'u taatetti waa'ee waaqaa kan herregdu ati.